Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamuu nageenya jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtantti isiniif haa baay'atu jecha anis nagaan jira qaxaliin keessa yookiin modelistiin keessa isheen lakkoofsa 8 jechaadha. Egaa akkuma beekamu karaa chaanela Eebbisaa Entertainment guyyaa guyyaadhaan viidiyoo garaagaraa gad isinii dhiifna. Har'as viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu tokko qabadhee dhufe oduu gaddaati kuni. Akkasumas gorsa isinii ta'a jedhee ijoollee biyya namaa karaa seeraa deemtanii akkasumas warri karaa seeraa deemtanii rakkoon isinii mudatee fi rakkoolee garaagaraa isinirra gaa jiru ijoollumti karaa seeraatiin biyyoota Arabaas ta'u bakka fe'aa ta'u deemtanii rakkoon isin qunnamee fi akkasumas immoo karaa seeraan alaa warri deemtanillee viidiyoon kun hunda keessan ilaallata. Video kana share waliif godhaati walaa dhoowwinu walaa gorfannu karaa badaarraa lubbuu nama tokko baraaruun waan salphaa miti. Egaa obboleessa keenya asirratti argaa jirtan kuni maqaan isaa Qalabateedha. Dhalataa godina Shawaa Lixaa magaalaa Ginciititti dhalatee kan guddate yoo ta'u, obboleessi keenya kun jireenya isaa jijjiiruudhaaf jireenya harmee isaa jijjiiruudhaaf harmee isaa jireenya gadadoo irraa gara jireenya gammachuu jireenya rakkinaatirraa gara jireenya qananii milkaa'uudhaaf qaxxaamuree Libiyaadhaan karaa Awurooppaa ce'uudhaaf yaadullee hin milkoofne jechaadha. Jireenya keessan keessatti xaarii hedduu keessa xaartanillee kayyoo waaqayyo keessan jiraati yoo waaqayyo sin milkeessin eenyuun milkaa'u xaaridha. Nuti waggaa 14 waggaa 15 waggaa 10 waggaa 20 biyya Arabaa hojjenne garuu sumuni hin qabaanne maal jettan kun waaqayyo keessan jiraatin jechaadha wanni maruu. Aga feete xaartullee sababoota ittiin balleessitu sitti uuma yookiin namaa erguu yookiin namaa liqeessuu yookiin wacii waan ta'e gootee balleessita mallaqa. Milkooftuu eebbi waaqayyo keessa sii hin bu'in jechaadha. Egaa obboleessi keenya kun waan nama gaddisiisu torbaan kana keessa guyyaa 2-3 dura akkaawuntii isaa maatii isaa maxxansanii turanii Libiyaatti dalaloota hattuudha jechaadha. Dalaloota dhiiga namaa dhudhu kan jireenya har'aa malee kan jireenya boruu yaanne kan jireenya gahaannamii malee kan jireenya barabaraan hawwine qabeenya horii boruu darbuu jettee lubbuu namaa dalaloota baastuuf ergaa kuni tokko jechaadha. Obboleessa keenya kana qabanii torbaan tokko dura karaa miidiyaa kanarra deddeemaa ture viidiyoon isaa adaraa nu qarqaaraa imimmaa harmee kana ooshaa jedhanii akkaawuntiinis maxxanfameera qarshiin isaan gaafatanii qarshii miiliyoona 1.5 jechaadha. 1.5 gaafa gaafatanii maatiin harka qalleeyyiidha humna qabaatee yeroo sanitti kaashii galchuu waan hin dandeenyeef karaa miidiyaa fidatan jechaadha. Karaa TikTok fi akkasumas karaa Facebook warroonni feemasoonni baasanii akka namoonni sappoortii godhan gaafatanii turan. Garuu gaafatan malee odoo mallaqa isa walitti qabamaa jiru osoo mallaqni sun hin gahin mucaan lubbuun darbe jechaadha. Maaliif darbee reebicha hamaa irratti raawwatanii akkasumas nyaata dhoowwatanii miidhaan isaan yookiin reebichi isaan irratti raawwatan dararaa suni isarra dandamachuu hin dandeenye jechaadha obboleessi keenya kun. Hannama gaddisiisu garuu mee akkasitti qaxaqqaxanii midhaanoo maaliif dhoowwatan? Mallaqni silaa hin galfamuu fi guuraa jiranii miti. Dhaloota mataa jallaa kan namarraa dhalatee garuu akka dhakaa jabaatu dhala keenya dhala Itoophiyaa lammii biyya tokko ta'a nama afaan isaa dubbatu yoo akkasitti reebbamee mallaqa kan hunda gaafatame haga mallaqichuu argamuu fi maatiin kaashii habtaamii miti odoo maatiin habtaamii ta'e mallaqa haga sanii qaba ta'e maal gochuu mucaan kun biyyaa baha? Maal barbaada biyyuma keessatti isumaan konkolaataa bitatee hin jiraatu? Maal suquu biyyaa baha? Bizinasa wayii xiqqoo uummatee ittiin hojjetu maal gochuu biyyaa baha? Yaaduu qabdan. Kanaafuu dhiiras ta'e dubartii obsaan caqasaa viidiyoo kana. Dallaalonni akka nama qaltee nama nyaattu bineensa akka ta'an beekaa. Ijoollee keenya yeroo baay'ee karaa seeraan alaa hin deemina. Karaan Libiyaa kun badeera. Ijoollee baay'ee karaa bicarraa godhe mallaqallee buusanii dabarsani. Mee mallaqa ittiin maatiin achi deemtanii harka dallaalotaa seentanii maatii birrii miliyoona 1.5 miliyoona 2 gaafatanii maatiin iyyeessinii isaan nyaachistan sani dhugaa biyyatti ittiin hojjechuu isinii wayya. Biyyatti ittiin hojjechuu isinii wayya nyaachisuudha. Deebi'ee du'uutu jira kinoo akkanumatti. Obboleessa keenya kana maaliif du'e? Akka itti isaaniidhaan viidiyoo isaanii argitanii jiraatan asirratti yuutuubiin na adabaa maxxansuu hin danda'u jechaadha viidiyoo sana. Garuu akkanatti harka isaa akkanatti ol hidhanii miila illee duubatti hidhanii harkaa fi miila walitti hidhaniit akka nama foonii billitii baasuu heduu sasanitti achirratti mukarratti ol hidhan. Mukarratti hidhanii achirratti qaxaqqatu. Laala mee namni hilliinaa qabu mee namni dhala namaatirraa dhalate mallaqa boruu darbuu jecha
duniyaa boru dhiistee biraa deemtu jecha. Biyya lafaa boru gattee deemtu jecha. Obboleessa kee, tiruu kee, koodii kee, lammii kee yoo bifa kana gootu ani hin beeku waa'een akkam akkasiniin jedhu. Jireenya isa biyya lafaa kan osoo hin taane jireenya isa samii san akkamitti akka dhaquuf qophooftan. Nama tokkoon goone bal'isin kana dur yoo xiqqaate nama miiliyoonaan lakkaa'amu irratti rakkoon akkanaaf hin ta'e. Dargaggoonni keenya biyya keessatti odoo nageenyi biyyaa jiraate osoo hojjetanii waan hojjetan keessa gabiin gahaan argamu jiraate maal gochuu biyyaa bahan? Bataam kabbaadidha. Itoophiyaa nageenyi badeera. Dargaggoon ulee dharreebama. Kuuni ni dhama. Kuuni ajjeefama. Gara dhaqu yoo dhabu dargaggoon kara kana murtoo kana murteeffata jechaadha. Kanaafuu furmaanni mootummaadha. Mootummaan dirqama jireenya dargaggoota, nageenya dargaggoota sirreessuu qaba. Maaliif dargaggoota keenya hedduu lubbuu isaanii dhabneera karaa Libiyaa kanatti. Obbolaa keenya meeqatu qaamni isaanii hir'ateera karaa Libiyaa kanatti. Qaam lukti irraa murame, harki irraa murame, duudi citee kana dugunguruun duddaa kun citee namoota fincaan qabachuu dadhabanii dhukkubsatanii algaarratti hafan. Kana hunda kan ta'e taatee Libiyaa keessatti. Kana irratti ta'ellee ilma Itoophiyaatiin nama saba biyya isaatiin nama afaan isaa dubbatuun irratti ta'e taatee kun. Kanaafuu taatee kana ni balaaleffanna. Ni balaaleffanna. Mootummaaleen naga danda'ameen dargaggoota hojii uumuu qaba. Dargaggoota warshaa hedduu qabdi Itoophiyaan. Warshaa oomishaa, warshaa sukkaaraa, warshaa bishaanii, warshaa gommaa. Warshaalee hedduu qabdi Itoophiyaa. Garuu warshaalee kana keessatti dargaggoonni ishii rakkoo cimaadhaaf saaxilama. Biyya keessatti garee maafiyaatii fi garee humna qabeeyyii abbaa irree bichaatu jiraata malee miskiinni ilmi hiyyeessaa hojjetatee hin jiraatu. Kaan qabanii dirqiidhaan gara waraana ergan. Kaan qabanii ajjeesu. Kaan qabanii hidhu ilma hiyyeessaa. Ilmi sooressaa garuu biyya alaatitti barata. Ilmi sooressaa, ilmi ministeerotaa, ilmi warra aangoo guddaa qabanii boota gaarii jira. Ilmi hiyyeessaa garuu kaan dirree waraanatti ajjeefama, kaan maafiyaan qaxaqaxee ajjeesti, kaan immoo hojii dhabee karaa bahaaratiin kutee biyya namaatti du'aa jira. Haati hiyyeessaa ilma meeqa dhabdee boosee dhiiste. Waan gootu dhabdee, furmaata dhabdee, iyyattee nama dhaga'uuf dhabdee jechaadha. Kanaafuu adaraa keessaa ijoolleen keenya haga danda'ameen dhugaa dargaggoota hojii uumuu haa yaannu. Wal ijaarree walaa guddisuu yaannu dargaggoota keenya. Lubbuun isaanii miliyoonaan gaafa dhabaman karaa Libiyaa gaafa deeman ijoollee tana qarqaaraa jedhanii gaafa biyyi haati dhuftee boossu obbolaan dhufanii miidiyaa irratti bo'an gaafa san birrii har'a kenninuuf sana gaafa isaan biyya keessa jiran haa kenninuuf. Hojii tokko haa uumnu dargaggoota. Hojii ama fakkeenyaaf oomisha horsiisa lukkuu meeshaalee horsiisa lukkuutiif ta'an binnee fi dargaggoota baay'ee walitti qabnee dirijiitii guddaa uumuu dandeenya walii gallee tokkummaadhaan dargaggoota keenya gara hojiitti hiikna jechaadha. Akkasumas hojii horsiisa loowwanii hin jira manni tokko iddoo tokko kireessinee fi iddoo hojii tokko kireessinee horii 2-3 sangoota saawwan faranjii 3-4-5 binnee dargaggoota 10 walitti qabne isuma isa keessaan guddatanii wal ijaaruu danda'u isaanuyyuu ka biraa ofitti dabaluu danda'u. Kanaafuu dirqama gaafa isaan lubbuun darban bichaa suura isaanii gaddinee suura isaanii gad cabsinee osoo kana gochuu baanne gaafa isaan lubbuun osoo biyya keessa hin bahin dargaggoota naannoo jiranii walitti akka wal beenu wal ijaarree dargaggoota kana gara hojiitti uumne hoo yaada kooti kun meesin maal jettan yaada keessan nu barreessa. Ijoollee baay'ee dhabnee jira karaa Libiyaa kanatti. Fakkeenya fi kamallaqa lubbuun isaanii rabbi isaan jajjabeessee rabbiin nafa isaa sibiila isaa godhee cimsee dhaabe haga mallaqni walitti guurramee fi gahuuf hin dhaqqabata. Namoonni tokko immoo ilmi hiyyeessaa kan nyaata gahaa biyyatti nyaata hin beekne miskiinni kun reebicha hamaa gaafa irratti raawwatamu turtii daqiiqa 5tti lubbuu isaa darbuu danda'a. Maaliif bakka dura humna jalaan qabu nyaata gahaa nafa keessan qabu. Ilmi hiyyeessaa harkaa gara afaanii qixxaata akka nyaatanii guyyaa 2-3 bulanii jiraatanii guddatanii har'a gahanii dhufanii biyya namaatti illee taatee guyyoo dhaloota irratti ta'u bataamii kabbaadidha baay'ee waan fokkisaadha jechaadha. Keessattuu ijoolleen keenya Libiyaa keessatti dallaalonni har'a nyaatan malee akka boru waan isin nyaatuun hin raaffatina afaan tokko dubbachaa viidiyoo akkasii waraabdanii haadhatti ergitan. Ilmi kun du'e harmeen sunoo haati isaa sun haati kana jechaadha. Harmeen kun akkam taatimi yaaddaniittu isin. Qabeenyi boruun darbaa bar
kanaaf oduu haga danda'ame mootummaan illee akkasumas warroonni social media namoota baay'ee support gootan warroonni biyya Awurooppaa jirtan warroonni mallaqa biizinasa gahaa qabdan ijoollee kan akka qacaru ijoollee kan akka support goone dargaggeeyyiin keenya akka karaa baharaa deemee lubbuusaan namni akka karaa daraara karaa baharaa deemee hanqaamni isaa hin hir'anneef har'a gaafa rakkoon kun osoo bira hin gahin har'a gaafa jiraan support agoolu har'a hojii haa uumnuuf maaliif dargaggoota keenya ijaaruu qabna dargaggoonni keenya hojii dhabee waan hojjetu dhabee kun waraanaan ajjeefame kun hidhaatti guurrame kun garee maafiyaatiin dhiitame waan hojjete jala saamame abbaan humnaa qabeenya inni hojjete jala saa qabeenya akka amman jedhu kana garuu dirijjiitii akkasii osoo uumne dirijjiitota hin uumne jedhu kana ammoo mootummaan keessa jiraachuu qaba maaliif mootummaan keessa jiraachuu qaba hojii isiniin jedhee akka booddee kun gibira mootummaan kafaltan jedhanii qabeenyi kun qabeenya akkasii jedhanii garee maafiyaatiin akka hisaamamne mootummaa wajjin hidhata godhanii osoo dargaggoota hojii hin qabneef hojii uumne yaada kooti gaafa isaan du'an boo'u gaafa isaan du'an miira gaddaatiin dungoo ibsinee ol baanee dubbachuun hiikaa hin qabu waaqayyo obboleessa keenya du'e kana lubbuu isaa nuuf haa maaru akkasumas harmee isaa kana jajjabina nuuf haa laatuun jedha dargaggeeyyii hedduu dhabne karaa libiyaa kanatti dhugaa waan qoosa hin qabne har'allee ijoollee meeqatu mana hidhaa keessa taa'anii boo'aa jiran sagalee nu ta'a as keessaa nu baasaa jedhanii boo'aa jiran imbaasii hin qabnu biyya libiyaa keessa imbaasii dhabnullee osoo mootummaan dubbatee jaroota san achi keessaa baasee dargaggootallee karaa libiyaa qaxxaamuranii deeman akka karaan cufamu akka achiin hin deemne gorsa kennanii fi biyya keessatti hojii uumanii fi jedhanii lubbuu namoota eeguu dandeenya erga isaan du'anii gadi baanee dungoo ibsine yoo boonne homaa hiika hin qabu imimmaan erga darbee kan du'e hin galu namoota jaalannu namoota meeqa dhabne kan nu galuu hin dandeenye jechaadha gaafa isaan jiran garuu dhimma nutti hin qabnu homaa nutti fakkaatu hin cinqabnuu fi hin yaannuuf jechaadha erga du'anii garuu gadi baanee boochi sun hiikan qabu kanuma saniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo kana share waliif godhaati dirqama sabummaa dirqama namummaa bahadhaa maaliif obbolaa keenya lubbuu isaanii eeguu qabna dargaggoota hedduuf hojii uumuu qabna naannoo jirrutti hojii horsiisa lukkuu hojii horsiisa loowwanii hojii horsiisa meeshaalee faabirikaa galchuu meeshaalee kalaqqee adda addaa keessatti boca adda addaa keessatti hojii akkasii keessatti dargaggoota qacaruu qabna dargaggoota keenya yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti dargaggeessi baratee kutaa digirii qabullee hojii dhabee mana ta'a gaafa abdii kutatu garaa baharaa kuta jechaadha kun ta'uun qabu biyya keenya keessatti loogiin tokko hedduutu jira loogii akkamii gaafa jettan namni waajjira tokko keessa hojii yoo barbaade nama achi keessa nama qabu qofaadha kan hojii galfu qacaramaa jiru garuu ta'uun qabu jechaadha loogii hojjannee gaafa obboleessi keenya du'e dungoo ibsine ba'uu caala gaafa lubbuun jiru warri dirijjiitii gurguddaa qabdan warri hojii nama qaaxaruu dandeechan dargaggoota hojii dhabeeyyii kana nuu qacaraati akka lubbuu isaanii du'arraa baraaru jechaadha keessattuu ijoollee karaa libiyaa deeman kana akka hin deemneef yeroo baay'ee irra deebi'an isin gorsoo jiraate karaa libiyaa hin deemina biyya keessan keessatti bishaan qixxaata gitti nyaadhati bishaan teessan dhugaa haadha teessan bira jiraadha haadha keessanii qabeenya caalaa isin yoo jiraattaniif harmeen keessan boqannaa argatti amma obboleessa keenya kan boqate kan harmee isaatitti madaa bara baraa ta'a jechaadha osoo na dhaqqabaa maaloo mucaa koo du'arra naa oolcha jettu du'arraa osoo ooliin lubbuun isaa darbe jechaadha seenaa yoomiyyuu garaa ishiitiin baane reeffi isaallee galee hin awwaallattu jechaadha biyyichi sun biyya badduudha kan kana namarratti raawwatu immoo saba biraas se'inaa yookiin lammii biyya libiyaa hin se'inaa lammii Itoophiyaatiin saba keenya ka ta'e nama afaan keenya dubbatuun ilma Oromootiin ilma Amaaraatiin ilma Tigreetiin jechaadha ijoollee maqaa Itoophiyaa dhaattuun kun maa jiraatu machiin jechaadha warra taa'ee dafqa namaatiin bulu dafqaan bulaa nyaataati jarri garuu taa'anii dafqa namaa dhiiga namaa xuruuranii nyaachaa jiru haadha hiyyeessa meeqa boochisan adagaa waaqayyoottaa warra kana hojjetullee jechaadha kanuma siniin jedha viidiyoo kana share walii godhaati ijoollee keenya du'arraa oolchinuu siniin jedha galatooma